ጄኔራል ታደሰ አንተ ሁሉንም ሰው ተማሩ ተማሩ ትላለህ። ምክር መልካም ነው፣ ግን ማንን ማስተማር እንዳለብን ማወቅ አለብህ። እኛ 100 ዓመታትን የኦሮሞን ህዝብ መግዛት አለብን። መብዛታቸው እንደ ውቅያኖስ ነውና ከተማሩ አይታዘዙንም። አባቶቻችን ከ100 ዓመታት በላይ የደከሙበትን አንተ ደግሞ በጥቂት ቀናት ውሃ ልታስበላው ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብን ተማሩ ተማሩ የምትለውን ነገር አስብበት። ለምን በረቴ ጋፊ ሚርጋ ጋፈታ ማላን ቀባ ማላን ነበጀ ዋን ቀቡ ዋን ቀምነ ደባፈታ ለምን በረቴ ጋፊ ሚርጋ ጋፈታ ለምን በረቴ ጋፊ ሚርጋ ጋፈታ ኦሮሞ ጅርቱ አካም ጅርቱ sange sannam sakenya kalesa sana sange sannam sakenya kalesa dam sabaro tum safa dam sawaqo gutu dam salamu qitesa dam saliyi cirri dam samagarsa barifa dam sajolle warqitufa sange sankayo macaftu lama jedaka dubadaka sanaka gesan akamaka gotan nuti barasana bara guyyan dukkonae aduno so iftu wal arganni besana bara diyo fagate wal birat argu rakkote isana برأوتو غرق أبنو مالا كدغينيو أكمل تكوال غينيو ركوت إسانو برأوتو فانك أبنو مالا كدوبانو أكمل تكدوبانو نمادي بوسانا أوتو فغينيو دانجسين مارا شالله فجلا والارغا جچا مماك سايتي ولي مماغني دام ساتي ولي فدامني مالي يوم غيا توكو فغينيا راتيني ولا بار إذن هرّا مال الرجلتو إذا أرومون ها براتو جنة من أباني سنة براتني جرتو إرجع براتني إتوال تاجيل تاني جرتو هيبو ماما سكيسن تيني كتاني جرتو سينا كيسن سانوغا اتين بري فتاني جرتو إجابنا تاني قرى ولا جيف فتاني جرتو وان كم داني فواني كم نتين غافة تاني جرتو أكم مي غافي كم داني تين غافة تاني جرتو أنا كان أجدو أورمو ما سنأو أورمو ما نكا كراميلا ميوبت جنة كراميلا بني والموتة تشيبني سنة أكمل سانجيسان أكو ما جنة سنة جالا تاني كابا كيبا بهاف ديهان أكا أورموتي والترفا جرتو قادي ساتو كجالتي والترف تاني ركوا كيسا والي مريتا جرتو
mari'attanii yoo walii galtu siifan jira jettanii waliif jirra jettanii wal abdataa jirtu natti baay'ee kaa'isan akka geessan maal akka gootan Oromoo akka gootu gammachuu dheeressi gadda kuti ofirraa baraan bobboochee maaliif fuula guurta ol bayii mul'adhu Kilimanjaaroo bayi nama guddaa ta'i bakka yaadde gayi afaan tokko dubbadhu jecha walii dhagayi siifan jira jedhi jireenyatti wal gaafadhu walii amanami walii quuqami walii kees mararsiifadhu waliif amanami walii kees abdadhu raafamuu miti oddamii dhaabbadhu Marid baga nagaan dhufte gaariidha nam fakkii keerraa hin kaa wanti guddaan gaafa taatoon tokko akka gaariin waan barbaade sana taphachuu irratti aakti gochuu irratti nam fakkii isaa yookaan kaaraakterii isaa sirriitti argachuu qaba. Sirriitti clearly eenyudha maaliidha kan jedhu kana sirriitti adda baasee beekuu qaba. Kana yoo hin taane nama rakkisa. Sigalee nama rakkisa. Jeneraal Taaddasaa Birruu qabattee dhufte imagine gootee odoo Jeneraal Taaddasaa Birruu ammaan tana nu argee maal jechuu danda'a kaayyoo inni dur qabatee wantoota garagaraa hojjete san irratti isarraa ka'eetoo amma maalluun jechuu danda'a kan jedhu sana imagine gootetoo barreessitee jechuudha miti akka sana natti fakkaate haalati seensa keetii fi wanti ati dhiyeessuuf yaale. That's good. Gaariidha garuu gaafa sanaa gaafa akkasitti yaaddu sana wantoonni tokko tokko jechoonni tokko tokko haalli itti dubbatamu haalli aakti itti godhamu dhuguma nama sadarkaa sanarra jiru nama sadarkaa sanarra jiru nama sadarkaa jeneraal jiru nama beekumsa hanga sana qaburraa gochoonni tokko tokkoo fi jechoonni tokko tokko hin deemanii yoo jedhu suni kan maridi malee han nam fakkii keessanaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Osoo ofii barreessitee ofii keetii barreessitee? Anaa miti. Danda'a Boggaalaa barreessaa fi yuunivarsiitii wajjin Wallaggaa. Barreessaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa. Okay. Ta'uu danda'a. Moor gara aktiingitti gaafa fiddu sirriitti odoo irratti qaaccesitee daaktiingitti dabaltee osoo deemtee gaarii ture. Anuma tokko wanti ati qabattee dhufte akka biraa yoo tokko immoo kuni mariidirraa ba'e malee akkasitiin dhufu imagine godhee naa dhufuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf atumti yoo yaaddu amma jeneraalli tokko osoo deemuu odoo waan akkasii osoo wanta itti dhagahame kana odoo haasa'u karameellaa afaan keessa godhatee nyaata. Hin deemaa wanta akkasii hin ta'a. Amala nam fakkii sanaa hin qabaatettee yaadda. Wantoonni akkasii kun ani wanti ati qabattee dhuftee fi wanti asirratti argaa dhufe wallaa harkaa dhayeetoo jira jechuudha. Wallaa harkaa dhayeetoo jira. Gaba biraatiin garuu haalatti yaaddee dhuftee wanta ati dhiyeessuudhaaf yaalte gaariidha. Moor kaaraakterii sana waan beekamus waan ta'eef graceful gochuu irratti baay'een harkaa gadi buuste. Ani Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafan imagine godhu akka sanaanii miti. Xiqqoo haalli dhiyeessin atitti dhiyeessite na harkaa gadi bu'eetoo jira. Nam fakkii kee haala gaariidhaan hin arganne kan jedhuun qaba. Marsaa sadaffaa irratti immoo kun wanta guddaa wanta eegamuudha. Yaannan inni qabu kanuma kan dabalataa yoo jiraate kun kottaa dabala. Yaada tokko fansii kenna. Yeroo jalqabduu sagalee yookaan immoo saawundi tiraakiidhaan ergaan itti jalqabde baay'ee bareedaa ture. Achirra dhaabattee performaansii ajaa'ibaa ergaa ajaa'ibaa Taaddasaa bakka buutee waan gaarii tokko nutti himuuf jedhee eegaan ture jechuudha.
Garuu erga saawundi tiraakiin dhaabatee booda ati diraamaatik shiftii goote jechuudha. Qabiyyee qabattee dhufte. Gara gashite. Osoo saniin itti fufteetta ta'e baay'ee bareeda ture. Ergaa jalqaba achi dhageessisuu barbaadde sana ati immoo ergaa sana nama fudhattu moo nama hin fudhannedha akkamitti hin fudhu jettee mormitee ergaa sana against yeroo taatu yeroo mormitu akkamitti mormitee kan jedhu irratti sirriitti Taaddasaan akkamitti mormaa ture si'i miti barmaree deemte. Jecha sana gaafa dhagaheerraa jalqabe yookaan immoo waan itti himame san gaafa dhagaheerraa jalqabe Taaddasaan akkam ta'ee jettee kitaabota seenaa dubbisuu qabda turte. Qorachuu qabda turte. Ati garuu waa'ee Taaddasaa dhiiste Taaddasaan tarkaanfii akkamii fudhate yeroo sana kan jedhu hunda dhiiste ofitti deebite jechuudha. Mariidumatti deebite mariiduma kee nutti agarsiiste asirratti. Kanaaf osoo akkaataan itti jalqabde sun fiixa qabaateera ta'e baay'ee bareedaa ture. Fuulduraaf wantoota akkasii yeroo yaaddu ka'umsa kee fiixa akka qabaatu gootee hojjechuu danda'u qabda. Yaada hafee seensi yaada ba'a. Anis yaada adda ta'e hin qabu. Wanni ati qabattee dhufte seenaa Oromoo keessatti Taaddeen iddoo guddaa nama qabu. Gaaffii isaa kaaftee immoo gaafa nu gaafattu anis of gaafachaan ture. Dhaamsa kiyyeessa kaleessaa eessaan geessan barattanii walaloo fi ibboo keessanii hiikkattanii akkamitti gaaffii kana deebisa mara jechaan ture. Akkamitti guduunfa ergaa akkamitti ka'a. Isan eegaa ture. Isa hin argine barreeffamni kee hin ba'a hin gala. Gaaffii qofa odoo ta'e immoo I think akka ilaalcha keetitti guduunfaa kee odoo nu keesse yookaan isa irratti boraafattee immoo tabee kee bareechitee waan wal fakkaatuun ati yeroo tokko tokko miira keessaa ba'aa miira keessa galaa yeroo tokko marad fakkaachaa yeroo tokko Taaddeetti deebi'aa karameellaan ati Oromummaa kana wajji walitti fiddee seenaa keessa jira moo akkami? Yeroo inni baradhaa jechaa jiru sanatti ijoollee daa'imman inni arge karameellaa bitee fi akka baratan gorsaa ture. Okay. Kuni fudhatama hin qaba. Tabee kee wajji wal qabsiistee gaafa karameellaa kana nyaattu afaan tolitti siidhame ilaali. Dubbachuu dadhabdee. Ammas agartee wanni mi'aa gaafa tabeedhaatti gaafa galuuf jedhan yookaan jidduutti yeroo nyaatan afaantu nama hidhama. Kanas si mudatee sirriitti. Yeroo sana ijoollee nyaachise malee akka mana barumsaa kan ijoolleedhaan kana odeettee silaa gaarii ture. Xiqqoo isaa xiqqoo na jala haphate anis. Galatoomii bulan olti deebiin.